Har'a buna Itoophiyaa danfisinaan jedhan. Madaamin koo bunallee hin jaalatti. Akkasuma immoo ijoollee namtichaati irra caalaa jechuudha. Ijoollee namtichaa buna Itoophiyaa nu akaayii nu danfisii jedhan. Innaa saafan buna miicaa jiraa jechuudha. Akkuma argaartan bunni baay'ee bareedadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bareedadha. Buna bareedadha. Beektan kaa buna sirriitti miicanii jiruun godhanii. Nuti danfisnee iyyuu hin beeknu miicadhaa wallaalle kaa ijoollee warri beektan natti maan mancafa argaa. Gisee meeqa miicaa oole seetan inuma miicaa oole gisee yoo xiqqaate gisee 8 irra deebi'ee miicaa oolli dhugaa inuma inni qabu shaallasii kanaan laale shaallas jedhe kanaan laale inuma inni qabu oole jechuudha. Innaa hin beektan kaa xurii qaba bunni sirrittoo miicame bunni qulqulluu bareedaa ta'a akkasuma dafqa jechuudha bunni. Bunni akkasitti mi'aalleedha jechuudha. Waziis godhataa jechuudha. Innaa dirqama buna yeroo miicinu sirriitti miicuu qabna jechuudha. Walawallee miicuu qabna jechuudha. Sirriitti irra deebinee dhiquu qabna jechuudha. Bunni immoo yeroo dhiqan irra mi'aa sirriitti jechuudha. Deegii biyya ormaa jirruufis kaa numa beekna xiqqoo bakkatti dogongorte immoo dogongorte naan jedhaa. Innaa akkasisiniin jedha hordoftoota kooyi. Akkana fakkaata akkuma isiniin jedhe kaa'anii jabanaadha wanti na rakkise jechuudha. Jabanaamee warroonni akkasuma kardii fi keessattuu gardiin warra jirtan alkardi warra jirtan ijoolleen jabanaa nagaddan yookiin immoo barmajii jabanaa nagadu yoo jiraate mee nutti himaayii isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqessinaa baay'atichaa egaa hordoftoota koommoo warroonni chaanaala kee afaaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa galatooma ulfaadhaa hortaatan isin jedhaa. Egaa har'a kun akkuma argaa jirtanii buna isan miicee irra kaa'ee jira jechuudha. Sitti immoo fuulukkuutan hojjechaa jira jechuudha boruu fi inni galgala kana immoo akaayii bareechee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii buna sanan akaa'aa jira jechuudha. Akka silaa sibiila illee hin qabnu dhiifaman godha. Kamaan malaagumaan akaa'aa jirra. Maaliif sibiilan qabu sibiilan akaa'uu sila garuu immoo maankadhaan guddaadha waan naatu baay'eedha bunni baay'eedha jechuudha. Waan xiqqaa fakkaata malee dhugaa rabbi baay'eedha. Akkasitti kun buna akaayii buna danfisinaan jechaa jirani akkasitti buna danfisaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii akaatin jira jechuudha. Gallayyaa irrattan akaa gallayyaa kana kan buna akaa'uu naabitii jedheeni ture namtichaani. Inni kan naabite immoo isa kana jechuudha. Isa kana irratti nyaata isin hojjennu buna tokkichaa irratti akaa yoo barbaade boqqoolloo irratti akaa malee waan tokko irratti hin hojjetamu. Akkasuma daabboo irratti hin tolfama yoo barbaade biddeen irratti hin tolfama malee wanna biraa irratti hin hojjedhu jechuudha. Maaliif hin bada jechuudha. Kanaaf akkasitti naa fide namtichi jechuudha kan buna akaa'u jennaan guyyuma hunda akka ufteen danfistuu buna keenaan jedhu buna Itoophiyaa sila namticha buna kana immoo baay'ee jira bunni kun mana kana inuma irraa dhumuu dide malee baay'ee jira jechuudha. Namatu fidee fi kuntaala tokko fidaniif jechuudha. Innaa akkasitti baay'ee iddoo biyya keenya ta'ee gara kuma meeqati yaran kuma 50 ol malee 50 gadi bitu kuntaalli kun dhugaa rabbii isiniin jira. Bunni biyya keenyatti heddiidha. Innaa akkasitti akaa'aa jira jechuudha. Dhiifama naa godha akaa'ee. Anamma bunallee akaa'uu wallaalatiin jiramee akkam ijoollee akaatuma hin jiramoo akkama goggodhaa jira biratti akkamatti akaa'uuti buna. Hin beekne kaa buna irraa fadhee ani danfisee hin beeku. Akkasisiniin jedha hordoftoota kiyya. Innaa warri immoo jabanaa qabdan keessa na dubbisa. Warri jabanaa qabdan dhugaa rabbii mee jabanaa nuu fida yookiin naa fida yookiin warri nagaddanatti maa dhugaa nabbeeniitis siifin xalabanaan jette madaamin koo garuu ani hin beeku bakka isaa xalabanee jechuudha. Xalabaata irraa illee hin beeku. Akkasuma immoo ishiin eessa siif fichisiisanaan jettee turte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkasiin jira hordoftoota xiyyaa kun akkasitti buna akaa'aa jirra. Buna kana immoo buna biyya keenya kana ijoollee sirriitti jaalatu isaan illee dhugu jechuudha. Maaliif abbaan barbaade shukkaara godhata. Ijoolleen iddoo suuqii deemanii buna Itoophiyaa yeroo hundumaa ijoolleen teenya buna dhuguu buna gurraacha kana dhuguu jaalatu. Arabii kanarraa kan wannaa jaalatu kan Itoophiyaa jaalatu jechuudha. Innaa gisee ala deemanii bakka koofii jedhamu koofii jechuudha. Koofii jedhama biyya sanitti biyya keenya kanatti asitti yeroo achi dhaqanii
ijoolleen isuma bittee jechuudha buna Itoophiyaa jedhama hin jira jechuudha. Innaa akka immoo giseen ani qammasee dhugee jira garuu akka nuyi ofii keenya manatti tumnee daffisnu kanaa qooshuu waa jira jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasii isiniin jedha kan wal xaqaabbana jiraataa jira abdiisa ari'uu fiigee karatti wal xaqaabbana jiraata jechuudha. Maaliif abdiisa ari'uu fiigee buna irratti gatee jechuudha abdiisanis karaana goote. Innaa akkasii isiniin jedha na biraa baatu jedhee urgaa kanaan. Isaan yookiin buna urgaa kanan jaalatanii. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan ani buna nakaa jira buna fataa gochaa jira jechuudha. Akka argaa jirtanii buna akaa'uudhaa wallaalee jira. Maal jenna kaamma muwaa Itoophiyaa wallaalaa jirra muwaa Arabaa malee. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii namni immoo buna barbaadan koottaa nama biraan ishee bunni guuteera buna baay'ee qabna jabanaa dhabne malee. Innaa bunni moqorqoraa immoo dhugaa dubbachuu fi buna moqorqoraatti laffisachuu jechuun keessan moqorqoraan guutee jira. Xixiqqishuu wanta akka illee hin jirti garuu faayidaa hin qabu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan buna kana hirree kun dolaappii kana duraan guutuudha. Hirree fidnee amma kanatti galee jechuudha. Innaa koottaa warri barbaadda sirrii hin kenna jechuudha. Hamma taarguun godha malee maaliin godha taarguun godha buna kana. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya yoo namni fudhatu dhabame taarguu gochuun kiyyan ol isaan maaliin godhu kana hunda. Isaan abboo manattuudha kaawwamu bunni keenya alamaa bitama kaawwamaa jechuudha kan arabii. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasitti kunooyi buna akaawwachaa jirra jechuudha jabanaa dharraani malee. Jabanuma tana dharraani malee waan bunaa ittuma daffisaa jira jechuudha. Akkasii bunni moqorqoraa immoo hin mi'aawu akka jabanaa saniin ga'uun beektanii namoonni beekta sirriitti beekta waan ta'eef bunni haguma fe'illee ta'u kan wanaatti irra bareedadha. Bunni kan jabanaatti sirra mi'aa sitti tola jechuudha. Sukkaara malee illee yoo dhugde bunni ana akka kootitti sukkaara malee illee yoo dhugdani bunni wanaa daa'een dasna jedha jechuudha. Bunni jabanaa hedduutu akkasatti mi'aa garuu kan moqorqoraa suni dafii sunnatti mi'aawu jechuudha. Anaaf disa waan ishiin gootula. Innaa mi'aa reemee ijoollee dhugaa rabbii hin mi'aawu boo. Ani waan moqorqoraa sun baay'ee mi'aawu garuu kan jabanaatti irra mi'aa jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan bunni dhugaa rabbii bunaa dhugaa bunni bunuma. Bunni yan jedhan bunni kana dhugaa. Ila akkatti inni bareedu dafqee akkatti inni dassi jedhu jechuudha. Buna jechuun immoo kan calaqqiseela dirrisaa kun sitti yoo harkaan qabde sitti maxxanu agartee buna jechuun buna akkasiiti. Amma bunni kun dhugaa dubbachuuf akkasiin calaqqisaa ofitti si qabachuu baay'ee bareedaa ho'ite jechuudha. Hedduu akka bareedaa yeroo daffisee immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo akkas goggodhaa jirti siifaniini burteen jechuudha. Akkasitti akaa'aa jira jechuudha. Waraana Itoophiyaa kana bunuma Itoophiyaa kana rakkanne kaabiyya. Akkasitti akaa'aa jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunooti bunnillee fataa zanaa goonee akka oofne irraa jechuudha. Agartanii jirtanii magaala kuullee kana jechuudha. Bunni immoo yoo magaala malee yoo gurraacha isri jinnii ta'a mi'aawu. Bunni magaala xirra das jedhe baqa bunni gootee yoo koofte kana baay'ee das jedha jechuudha. Gizee tumtetti magaala bareedaa kuullee kana ta'a jechuudha. Jirroo akkas jedhamaa miti akkas jechuudha. Buna akaawuu wallaalle kaajollee dhiifama nu godha kayyoo wal xaqaabballee ta'ee yoo sirriis akaawwame akkuma ta'e haa ta'u jechuudha. Walumaa galatti maaliif isin jechuu barbaadataniin waan hin beekneef waan ammarraa turee jiraayyuu ani buna akaayeen beeku jechuudha. Garuu sirruma irraa harimoo ganaadha. Garuu ani gubataa san hin jaalladhu akka malee gubate san dasnan jedhu bunni akka malee gubate inadhaa asharii san ba'ataa baqa magaala kuullee san turra das jedha laphee keetullee isatti bareedadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan yoo duwwaadhaa isaatu nyaatanii agartanii jirtanii hedduutu akka miidhagaa jechuudha. Hedduutu akka namatti tola. Dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu mi'aa akkanatti duwwaadhaa yoo nyaatanii mi'aa bunna akkanaa kunneen jechuudha. Innaa akkasittiin buna daffisaa oolee jechuudha. Akkasitti buna akaa'aa oolee jechuudha ishee. Innaa kana fakkaataa bunni Itoophiyaa jedhame kaa'unooti illee nu daffisimee ilaallaa jedhanii jiranii. Innaa jabanaa kanan dhafe jabanuma naa soqaasin ammas hin jedha. Warra jabanaa qabdan komentii atti na barreessaa yookiin keessan